Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Halimaa Orootu. Welcome ashama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaa hordoftoota kiyyaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne amantii kutaa osoo hin jenne nageenya keessanaa akka qabu baga jiraattanii baga yoona eeydanii. Egaa namoonni komentii jalatti waa'ee viidiyoo yeroo gara biyya keenyaa gallu maal qabannee gallaa wanti nu barbaachisu maallaqaa uffanni asii nu guurree gallu uffanni yookaan nu asii binnee gallu waa takka illee biyyatti faayidaa nu hin qabu jedhee irratti namoonni hedduu yaada garagaraa gaafii komentii jalatti naa barreessitanii akkasuma gaafii keessan deebisuuf qophiidha. Inshaallah warroota komentii hedduu waan yaada garagaraa illee barreessitanii illee akkasuma obsaan eeggadha. Komentii keessan hundaayyuu bakka tokkotti viidiyoo hojjedheetiniin deebii isinii deebisaa jechuudha. Komentii dubbisuun jaaladha. Yaada keessan hundaa barreessati. Komentii keessan hundaa bakka takkatti walitti qabee viidiyoo qabadhee isinii dhufaa jechuudha. Ammaanii ka viidiyoo waa'ee yeroo gara biyya keenyaa gallu maallaqa qofa nu barbaachisa. Maallaqa qabannee galuu qabna. Ammallee meeshaa nuti qabannee galuu qabnu wanta nu barbaachisu irraa isinii himaa jechuudha. Egaa hordoftoota warroonni hanga ammaa YouTube channel kiyyaa maatii taatanii na jajjabeessaa turtan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. Ammallee laayik sheer gochuu hin dagatina. Viidiyoo kee akkuma seentaniin jechuudha. Warroonni haarawaa taatanillee asuma gara YouTube channel kiyyaatti dabalamuun subscribe laayik sheerii godhaa isiniin jedha. Komentii yaada keessan barreessuudha akkuma itti fufee isin jaadha viidiyoo dalageetiniin ammallee deebii isiniif deebisaa jechuudha. Akkasii egaa amma waa'ee yeroo gara biyya keenyaa gallu maal nu barbaachisa maallaqa hangam yoo qabannee galle nu barbaachisa. Ani yeroo sadii biyya galee deebi'ee kanaaf amma deebi'ee waggaa 2 ga'eetiniin jira jechuudha. Wanti isin qabattanii galuu barbaachisu amma yeroo ammaa kanatti shaanxaa 2 kiiloo 23 qofa karaa xiyyaaraatiin jechuudha. Karaa kaargootiin warri meeshaa bittan carraa keessanii warri meeshaa baay'ee biraa qabdan carraa keessanii waan gootan hin qabdanii namoota kaargoo irraan ergitan gaafattaniitiin ergachuu dandeettanii wanni gootan hin jiru. Maaliif meeshaa baay'ee bitattanii jechuudha. Warroonni hin bitin an akka kiyyaatti meeshaa hin bitin kaargoon kaayinaa kaargoon namoonni yeroo dhiyoo keessatti galeen argitanii miidiyaa irratti baay'ee tokko boo'aa jira jechuudha. Meeshaa karaa kaargootiin galchan 100 nama gaafatanii 200 nama gaafatanii 30 60 nama gaafatanii namni 100 kana 200 kana biyyatti galee ittiin ni dalagataa jechuudha. Ka meeshaatti kafalosanii meeshaan sunuu yookiin harki irra caalan uffata qofa jechuudha. Yoo guddate biddilibsiidha yoo guddate maashina garagaraati. An amma wanni isinii dhaamu gabaabumatti shaanxaa kiiloo 23 fi shaanxaa kiiloo 10 ka yeroo xiyyaara keessa seentan kiisii xiyyaara keessa kaayattanii kan kiiloo 10 jechuudha. Ammallee shaanxaa harkatti fannifattanii kanatti kiiloo 23 walumaa galatti kiiloo 50 takka hinumaan galattanii jechuudha. Karaa xiyyaaraatti jechuudha. Harka qabattan 10 kun 23 46 jechuudha. Naannoo 56 dhufaa jechuudha. Akkas harkatti illee isin shaanxaa bal'aa isaa gaafa biyya galtan shaanxaa xiqqoo harka qabattanii shaanxaa bal'aa isaa beekatumaan harka fannifata harka qabatan kana shaanxaa bal'aa isaa bittanii waan tokko isinii qabataa jechuudha. Ammallee moobaayilii 5 galuu dandeettanii akkamitti galaa yoo ta'u moobaayilii bakka takka kaa'uu qabdan. Moobaayilii bakka takka kaa'uun isin harkaa fudhachuu ni mala. Yeroo tokko shaanxaa namallee ni fattashanii yeroo tokko immoo hin fattashanii inuma darbaa jechuudha. Moobaayilii huccuu martanii shaanxaa hundaa takka keessa keettanii jechuudha. Huccuutti darrabdanii martanii jechuudha. Yeroo sanitti yeroo gale sanitti jechuudha naannoo waggaa 2 dura ani huccuu maree dachaasee huccuu maree shaanxaa hundaa moobaayilii takka keessa kaa'aa jechuudha. Shaanxaa kiiloo 23 kana keessa moobaayilii takka yookaan 2 kaa'uu dandeettanii walumaa galatti moobaayilii 5 hin galtanii karaarra moobaayilii illee bitina jechuudha. Ammallee shaanxaa harka fannifattan keessa moobaayilii 2 kaa'uu dandeettan. Takka ittiin bilbilattanii takka mookota shaanxaa keessa kaa'uu dandeettan. Kiisii garagaraa qaba miree shaanxaan kiisii 2 3 fa'aa qaba. San keessa kaa'uu dandeettan.
ammallee shaanxaa kiiloo 10 tana keessa bilbila takka kaa'uu dandeettanii maaliif carqii martanii keettanii jechuudha. Bilbila bakka takka hin kaa'ina. Akkuma san birrillee ani yeroo sanitti riyaala 3,000 qabadhee galee kan danda'u garuu riyaala 10,000 riyaala 10,000 qabattanii galuu ni danda'amaa jedhanii ani yeroo hedduu yeroo sadii akkuma isin jedhe galee deebi'e ani birrii nama harkaa fudhatanii birrii namaa fattashanii haga namni qabu ilaalanii hin agarre birrii sanuu hin laalle jechuudha. Birrii hanga namni qabu hin laalle garuu wanni danda'amu birrii riyaala 10,000 namni qabu jechuudha. Namni riyaala 10,000 qabullee hin jiru nama maatiitti hin ergine nama hoggaa dheeraa dalagatee calliseetumaan walitti qabatee yoo ta'e malee namni maatiif ergu namni mana ijaaru namni biyya ofii rakkataa gargaaru birrii 10,000 riyaala 10,000 harkaan hin qaba jedhee ani yaadu nama calliseetumaan walirra kaayatee hoggaa 10 hoggaa 20 dalagate malee namni calliseetumaan walirra kaayee gizama ofii gala mana bitadhaa gizama ofii gala waan fedhe godha jedheetiin yoo akkasitti ofirraa xaraqqame malee namni riyaala 10,000 lafaa qabu hin jiru jechuudha. Namni biyyatti waa dalagu namni maatii ofii rakkataa gargaaru riyaala 10,000 lafaa hin qabu jechuudha. Warroota ala dalagootaati malee ana kakkiyatti mana kontiraata jira. Akkasii warroonni ala dalagullee kira jira nyaatatu jira. Wanni hundi ofii bitamaa jechuudha. Namni mana kiraa ala bahee fudhatee ala dalagu jechuudha. Warri barraa dalagu ani mana xalabaa jira jechuudha. Akkasii wanni isin barbaachisu ammallee maashina mataa tokko kafiluu fi ammallee kala sallasu mataa kala sallasu tokko yoo qabattan akkuma sun maashina shunkurtillee takka. Sunuu shaanxaa kiiloo 23 irra taruun qabu shaanxaa lama shaanxaa kiiloo 23 irra taruun qabu. Lachuuyyuu kiiloo 23 mazzantanii akkasitti yoo irra tare yoo kiiloo 56 kanarra tare isin kafalchiisanii jechuudha booletti. Kanallee asumatti bakkuma jirtanitti osoo hin kaane mazzanaati shaanxaa keessan qopheeffadha yeroo galuuf jiinii 5 jiinii 2 jiinii 3 warri isinii hafe jechuudhaan kan amma jedhaa jiru waan of duraa hin beekan waan haala jijjiiramu maaliif anillee amma as jiraa jechuudha. Akkasii maashina waan shaanxaan keessan isinii danda'e uffatallee hin bitina uffatan baay'isina jechuudha. Waan akka bidiribsii waan akka minxaafii bidiribsii haabbii dhiqqoolee kanneen kana bittanii maashinaan martanii maashina shunkurtii tokko maashina juusii tokko maashina mataa filanii fi maashina mataa tokkosuu fi maashina mataa lasallasu tokko qabachuu hin dandeettanii ammallee maashina mataa dhiiraa kan muru ani maashina waan xiqqoo tana gosa wal fakkaatu osoo hin taane gosa tokko waa hundayyuu jechuudha. Waan shaanxaan keessan isinii danda'an jechuudha. Masalan fakkeenya huccuun barbaadu jettanii bidiribsii minxaafii bittanii maashina san martanii keessa keettanii jechuudha akka hin caccabne jechuudha yeroo shaanxaa daddarbanii waan akkanaa kanaan galachuu dandeettanii waan biyya keenya faayidaa nuu qabu jechuudha. Waan akka maashinni bunaa maashinni juusii faayidaa qabu waan akka maankaan asii baay'ee furdaadha baay'ee orijinaala jechuudha rakasallee namni riyaala 20 maankaa bareeda bitaa jechuudha. Maankaan kun idmee likkii bifalleen haqatu idmee likkii namaa tura jechuudha. Maankaa haabbii biturra maankaa rogaa kana bituu jechuudha. Yeroo biyya keenyatti yeroo iidaa yeroo keessumaa namatti fayyadaman waan faayidaa qabu jechuudha. Minxaafii akkuma isiniin jedhe waan akka girgiddaa geetiin asii yeroo mi'aan kan bite viidiyoo waraabee isinitti agarsiisa waan akkana kana bitadhaa jedheetiin viidiyoo isinitti agarsiisa. Maaliif ani yeroo sanitti waan naan galleef waan hubannoo hin qabneef uffata haree galee jechuudha. Minxaafii bidiribsii haa bitu malee harki irra caalaan uffata jechuudha. Uffanni uummata akka biyyatti nu fayyadu akkuma isiniin jedhe maallaqa 5,000 riyaala 5,000 10,000 qabattanii galuu dandeettanii 3,000 riyaala 3,000 waan qabdaniin qabattanii galuu dandeettanii riyaala 10,000 ol katare immoo karama hawaalaatiin nama irratti amantan ergadhaa ammallee Addis Ababaa keessatti maallaqa kan asii qabattanii galtanii Addis Ababaa keessatti mana zaradhaa jettanii baankii Addis Ababaa keessa deemtanii akka hattuun isin harkaan fudhanne biyyuma keessanitti qabadhaatii galaatii nama itti amantan nama isinitti dhiyaatu nama waamaraa keessa beekuun deemtanii sharafattanii mana zaratu isinii wayya Addis Ababaa keessatti mana zaradhaa birrii keessan uffata keessan irratti akkuma isiniin jedhe ilmoon hodhadhaatii
akkasumatti galaa mana keessan suuta nama beektan nama itti amantan wajjin manaazaradhaa isiniin jedha. Kanaaf maallaqni biyyatti yoo galee ittiin dalaganne faayidaa nu qaba jechuudha. Carqiin garuu faayidaa takka illee nu qabu asii feenee galee maallaqa nuuf ta'uu hin danda'u, waan dalaguu hin danda'u. Hatta namni illee yoo kennineef gammachuu hin qabu jechuudha. Yoo san nurraa fudhatame eegasii ka'ummoo maqaa nu balleessaa jechuudha namni. Saniif immoo asii riyaala 30 riyaala 20 akkuma isin jedhe ganzaba itti baafnee asii feenee kiiloon galchina. Biyyatti illee akkasuma makiinaa feenee ganzabaan galchina. Nama nurraa fudhatu miti nuhuyyuu gaafa waggaa carqiin sun jibbisaa ijoollee baay'een argitan miidiyaa kanarratti carqii araba haranii galuun bu'aa hin qabu kun akkana biffee qabeetumaan ta'a jedha namni hundi. Kanaaf anillee inshaallah carqii hin bitu bidiribsii minxaafii maashina tokko waan nama fayyadu qofa bita. Akkasuma isinillee waan akkasii osoo bittanii bareeda isiniin jedha. Birrillee akkuma isiniin jedha waan haga kanaa qabattanii kasanii oli riyaala 10,000 olii warri qabdanii asumatti hawaala nama amantan irratti ergadhaati. Rabbiin nama haqa keessan isin dhorgatu isinirraa haa qabu. Nama haqa keessan isin waaqqatu isinirraa haa qabu. Nama amantan irratti ergadhaati. Yeroo galtan irraa fudhattanii asumatti sharafadhaati. Hanga riyaala 10,000 riyaala 5,000 qabattanii galuu dandeettanii. Akkuma isiniin jedhe maashina tokko irraa qabachuu dandeettanii. Biddilibsiif minxaafii qofatu yoo bittattanii galtanillee kisaarallee hin qabu. Osoo waan kana bituu baadhee jettanii seenallee isinitti hin ta'u jechuudha. Warra dhiirallee warra shamarranillee inni fayyadaa jechuudha. Minxaafiin biddilibsiin asii akka ajaa'ibaatitti bareedaa jechuudha. Kayoommoo yoo laaltellee mana keetitti shaanxaa kee keessa kaattee yoo laaltellee si gammachiisu. Yeroo iidaa as fuuteetiin afattee keessummaa keetii aftee akka ajaa'ibaatitti bareedaa jechuudha. Kanaaf minxaafii biddilibsii hanga shaanxaan keessan kiiloon isinii ga'e qofa bitaati. Kiiloo 56 dabarsuu dandeettanii kanarra maallaqa isin kafalchiisanii yeroo garii 48 illee kiiloo 23 kiiloo harkaa 10 kanarra dabarsinaati. Baarakallaa fiikum deebii keessa isinii deebisa jedhee yaada horroota deebii nagaafattan deebiin keessan kana fakkaata. Warroota koomantillee bakka takkatti walitti qabee koomantii yaada garaagaraa waan ta'eef isinii deebisa. Kun immoo waa'ee yeroo gara biyya keenyaa gallu maal qabannee galuun nu fayyadaa wanni an jedhuuf kanaaf deebiin kun deebii isinii deebisa jedheetiin yaada ammallee yaada garaagaraa yaada keessan nagaafadha. Waan beekurraa isiniif deebisuuf qophiidha isin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif biyya nama kana yeroo dheeraa turre waan burullee yoo galle osoo waan kana godhuu baadhee osoo waan kanatti maallaqa baasuu baadhee jennee waan hin seenofne bitannee galuu qabna. Wantoonni namni isiniin jedhe kun ilmee likkiin nu fayyada malee wanti waan kana osoo godhuu baadhee jedhee nu aarsu fi nu gaddisiisuu hin jiru jechuudha. Carqiin garuu nama gaddisiisaa jechuudha. Maaliif moodeela biyyaa hin fakkaatu. Moodeela biyyaatiin garaagara namallee kennitu namni sun gammachuu ittiin qabu jechuudha. Akkasanii kanaaf anillee waa'ee uffataa dubbadhee maallaqa yoo waa dalaganna yoo jenne kan nu fayyadu immoo maallaqa akkasii irraa fayyadama isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Hordoftoota kiyyaa baay'ee nagayaan naaf tura isiniin jedha.